Akkam jirtu nagaa keessanii baga nagaa taatan bakka jirtan hundumaatti nagaan keenya addunyaa marsee tulluu gaarii sanaa qaqqabu jecha har'a kunoo dhimma guyyaa wareegama Haacaaluu Hundeessaatiin wal qabatee biyya Faransaay magaalaa Paarisitti guyyaa kaleessaa sagantaa guddaa tokkotu qophaa'ee ture. Sagantaa sanarratti suura bareedaa kana akkasitti suura Haacaaluu kan nu qopheesse Milkoo Media Promotioniin hedduu galateeffachuu barbaanna. Abbaan miidiyaa kanaas kuno nubiratti argama guutuu obboleessa keenya jechaadha. Baay'ee galatoomi suura kana haala kanaan qopheessuu keetiif siin jechuu barbaanna. Karaa harka koo bitaatti immoo kan argaman ogeessa seeraa abbaa seenaa Arsadee egaa biyya Faransaay keessa jiraachuu eega jalqabanii baay'een bubbullee amma immoo itti qophoofnee itti yaadne odoo hin taane dhimma sagantaa Haacaaluu Hundeessaa fi yaadannoo waggaa tokkoffaa isaarratti wal arginee waliin kabajaa turree achi immoo deebinee akka keessummaatti egaa jarreen kana lamaan qabadhee dhiyaadheera jechaadha. Harka koo mirgaatti kan argitan akkuma beektan aartistii Guutuu Nashaati. Karaa bitaan immoo kan argitan abbaa seeraa Atnaaboon. Egaa ani kana caalaa waa'ee isaanii jechuun danda'u jalqaba abbaa seenaatiif kan carraa kenna. Baga nagaan dhuftanii abbaan seenaa eenyu isa jedhurraatiin jalqabame. Baga nagaan dhuftanii abbaan seenaa Arsadee maqaan isaanii sirriitti Atnaaboon Nagaasaa Waaqjiraatti ogummaadhaan ogeessa seeraati. Kana birattis immoo kitaaba kanas barreessaan jira. Kitaaba lama barreesseera qophaa'uudhaa fi mana maxxansaa galee jira. Harka koo mirgaatti kan argamu immoo artistii Guutuudha. Guutumee eenyummaa kee xiqqoo namni sun beekne jiru miidiyaa irra oolta. Sodan guddaa ulfaadha egaa carraa argadhee lameen keessan jidduutti argamee yaada walii qooduu irratti dhimma oromummaa walitti nu fiduu ijoo qabanneeti kan inni asitti argamne. Keessumaayyuu namni carra qabeessi tokko jiraachuu qofaaf biyya lafaa kanarraan dhufu kallattii adda addaatiin kan inni carraa argatu. Fakkeenyaaf namoota jajjaboo akka Atnaaboon Nagaasaa namni kun inni kitaaba barreessuu miti mataan isaatu kitaaba. Akkasumas immoo atis nama jabaadha nama dhokataa tokko namni hagammatti namni hin hubanne jecha alaa qofaan namni sitti osoo siqee soolan jechaan eenyu kan jedhu namni yoo sitti siqee waan baay'ee hubachuu danda'a dhimma waloo keenya irratti jechuu barbaadeeti. Egaa duraan dursee immoo guddaa galatoomaa bakkee kanatti argamne atilleen nu mariisisuudhaaf waa'ee keenya irratti asitti nu fiduu keetiif guddaa galatoomin jira. Waa'ee kootiin innaa deebinu ani akkuma mucaa Oromoo tokkotti nama maatii Oromootirraa ba'e Oromoo qulqulluudha. Kanaaf waa'ee koo gaargitee atis akkuma sila beektu sooshaal miidiyaa hawaasummaa kanarratti namni na wallaalee hin jiru. Baay'een dhidhiitachaan ture dhiibaan ture waa'ee Oromoo kana keessa gaafan sooshaal miidiyaa hawaasummaa fayyadamu kana duran turre garuu yaadni keessa kan kee jiru gara hawaasaatti yookaan immoo karaa kallattii sooshaal miidiyaa hawaasummaa kanaaf akka qaqqabuuf sooshaal miidiyaan dhiibbaa guddaa qabaata. Anis immoo sana godhe jedheetanii yaada. Egaa akka nam tokkotti anis weellisaa dhufiin jechuun danda'u kan weellise namoota argitee artistii Oromoo jechuun siidaa qabsoo Oromoo guddaadha. Nutis immoo madaallii hamma sana yoo qabaachuu yoo baanne garuu yaada keessoo keenya jiruun akka nam tokkotti waan ofii kiyyaa yaaduu fi abjoodhuuf abjuu waan qabuuf artistii medhee ofii yaama. Kanaaf kanumsin jechuu barbaadeetee abdii soolan. Tolega hedduu galatoomii lachuun keessanii yaada keessan qooduu keessaniitii fi baay'ee galatooma. Egaa waa'ee keessan lachuu bal'inaan yeroo kan biraa sagantaa qabanneetti deebina. Amma garuu dhimmi guddaa walitti nu fidee dhimma artistii keenya jaallatamaadhaa fi kabajamaa Haacaaluu Hundeessaati. Haacaaluun egaa wareegameeti bor waggaa tokko guuta. Bor natti fakkaata. Eeyyeen gaafa 29 ta'e bu'uutaa galgala. Kanaaf dhimma kanatu walitti nu fidee jechaadha.
dhimma kana irratti kan nuti jechuudhaaf deemnu gumaan Hacaaluu Hundeessaa argameera. Gumaan Hacaaluu Hundeessaa sirriitti barbaadamaa jira yookaan barbaadameera. Dhimma Hacaaluu Hundeessaa irratti silaatii akka addunyaatti maaltu ta'uu qaba ture? Uummata Oromootiif immoo du'aan yookaan immoo ajjeefamuun wareegamuun Hacaaluu Hundeessaa maal buusuu qaba ture? Uummata Oromootiif waan buusuu qabu kana buuseeraa kan jedhu irratti akka mari'annuufidha kan inni isin waame. Isis akka artistiitti, abbaa seenaas immoo akka ogeessa seeraa tokkotti jechaadha. Mee abbaa seenaa irraatiin jalqaba. Ajjechaan Hacaaluu Oromoo waan miidhes qaba, waan fayyades qaba. Hacaaluun kana jedhanii lafa kaa'uun nama dhiba. Utuu gara waggaa fi irratti maal miidhee Hacaaluun eenyu? Hacaaluu jecha tokkoon ibsuu ni danda'ama. Hacaaluu dhuguma akkuma mucaa Oromoo tokko qofaatti ilaaluu dandeenya. Qabsoo Oromoo keessatti bu'uurri inni kaa'ee maalinni jettee gaafa laaltu akka salphaatti dubbachuun nama rakkisa. Hacaaluu arrannaa fudhatte mucaan Oromoo tokko daa'imti afaan hiikkate tokkoo fi amma maanguddoon umurii isaa fixee gara du'aaf deemaa jiru tokkotti hundumatu sagalee tokkoon faarsaa jira Oromoo qofa miti. Yoo agartanitti amma kaleessaa irra kana warroonni Ameerikaa jiran illee warra adiin kuni Hacaaluun kan Oromoo qofa miti. Nullee hin yaadanna hin kabajna waa'ee isaa. Nuuf Hacaaluun artistii qofa miti. Nama weellisu qofa miti. Tokkummaa Oromoof bu'uura nama ta'edha. Nama akkasii kana garuu akka salphaatti dhabe Oromoo nama deebisuu hin dandeenye jechuudha. Hacaaluu innaa fudhatte warra amma jirra jedhanii qabeenyaan isa ta'u aangoon isa ta'u mul'atan caalaa anaan kan guddatee natti mul'atu Hacaaluu. Isa du'e isa reeffisaa boolla seenitu isaan caala guddatee fagootti isa argamu tulluu qaari'ee muummee ce'ee eessatti illee addunyaa gubbaatti hanga handaara lafaatti gana faarfamuu qaba Oromoodhaaf. Maqaa kana faarsootu waatu hin taane kaayyoo isaa kana duukaa buune galmaan ga'uudhaaf gatii Hacaaluu beekuu qabna. Yoo gatii Hacaaluu beekte inni Oromoon ani Oromoo koof qaaliidha jedhe. Riilii Hacaaluun nuuf qaaliidha. Kanaaf maal gochuu qabna? Gara gaaffii keetti gaafa hin deebi'u Oromoo waan miidhame qaba. Yoo agartanitti barreen giddaa sa'aatii kanatti gaafa 29 gaafa dhimmi kun raawwatu kaasee almost yeroo murtaa'eef nama hundumtuu istaaf godhe jechuun hin danda'ama. Kollaafsi harkaan waa qabattee waa barreessuu waa dubbachuun illee amma darga namatti galuutti deema. Keessa Oromoo miidhe. Oromoo iddisiitii qabsoon isaallee waan miidhaadha. Waan inni fayyade immoo gaafa laaltu yeroo Oromoon gamaa gamana qabatee asiin qabsoo asiin fiixaan baasuu dandeenya. Kaayyoo Oromoon gaafate asiin galmaan ga'uu dandeenya jedheetu gamaa gamanatti qabee wal harkisaa ture. Har'a garuu fuuldura baasee dubbatu akka dhuunfaatti naa Oromoo tokko abbaa fayyadu dubbifte kaayyoon hundumtuu karaa tokko qabatee jira Oromoo. Karaan waan Hacaaluun dubbachaa ture, tokkummaa Hacaaluun faarsaa ture, bilisummaa Hacaaluun dheebochaa ture. Gama kamiin fiixaan baasa jedhu hundumtuu gama tokko irra deemeera. Mirgi Oromoo kan mulqame humnaani, qawweedhaani. Karaa kan biraa takkaa fiixaan baasuun hin danda'amu waan irratti walii gale fakkaata. Kanaafiyyuu du'i Hacaaluu fi hidhamtoonni hooggantoonni hidhaman Oromoo gara tokkotti fideera. Amma karaa sanarra bu'anii sana jabeessanii deemuudha. Kun bu'aara jedhee yaada. Yaada keessan irratti asumatti tuni isin hin dabarsine dhuguma akka mootummaan dubbatuu fi akka mootummaan asiif achi qabu kanatti namoonni sababa sanaan mana hidhaa seenan kun Hacaaluu ajjeesuu danda'u. Amma gaa maqaa deebi'uun dubbadde Jawaar Mohaammed, Gammachuu Ayyaanaa, Abdii Raggaasaa warra kanatu Hacaaluu ajjeesan jedheetu mootummaan hidhee jira kana. Dhuguma warra kanatu Hacaaluu ajjeesuu danda'a. Asirratti yaada dhuunfaa kooti yoo na gaafatte akka yaada dhuunfaa akka nama dhuunfaatti yoo na gaafatte jarri kun gonkumaa Hacaaluu ajjeesuu yaaduu mitiitii sammuu isaanii keessa guyyaa tokkoof hin galle hin yaadu akka nama dhuunfaa kootitti. Maaliif kan isaan jedhan waan Hacaaluun jedhudha. Waan Hacaaluun jedhan kan isaan jedhudha. Waan tokko waan isaanitti waan tokko walitti buusu jiru. Hacaaluun tokkummaa Oromoo fiyya. Oromoon tokko ta'uu qaba. Oromoon adda ba'uun qabu. Gara fuulduraatti gaaffii Oromoo bara 2014 kaasee 2017tti 2018 almost falmii adeemsifamaa ture sana hundumtuu gara tokko deemanitti kan isaan gaggeessaa turan. Tanaasis tokko waan jijjiirame jiru. Hacaaluun sana booddees gaaffiin Oromoo deebi'eera hin deebine jechaa turannis. Isaanis hin deebine gaaffiin Oromoo gaafachaa ture immoo tokko lama sadii jedhamee beekama. Kanaafuu waan isa ajjeesaniif tokko iyyuu hin qaban. Akka ogeessa seeraatti yoo na gaafatte immoo maalirraa ka'ee shakkii mootummaa sanaafis ragaa maalii dhiyeesse. Namni tokko yakki tokko raawwatameera jechuudhaa fi lafaa kaatee sana jetteef qofa miti. Ragaan booddee irratti mirkanaa'e booddee
utuma ta'e iyyuu haga yoonaatti waggaa tokko guutuu kun qulqullaa'uu danda'ama ture. Gaafa Hacaaluun rukutame kana gaafa Hacaaluun miidhame kana namni bira ture jira jedhameera. Bilbilaa waamamee deemame jedhameera. Karaan inni rukutame beekamaadha. Asirratti waan tokko bakka itti du'es beekamaadha. Almost kana qorattee qulqulleessitee seeratti dhiyeessuu fi waggaa miti ji'oota miti guyyoota muraasa keessatti kana qulqulleessanii dhiyeessuu hin danda'amu ture. Gaaffii dhumaa qabu. Garuu maaltu godhamaa ture? Hacaaluun akkuma inni rukutameen mana yaalaa gale jedhame. Mana yaalaa galeen immoo reeffitu qoratamee xumuramee immoo achi ba'ee waalamuuf deemama jedhame. Sana booddee immoo namni Hacaaluu ajjeese iyyuu maqaan isaa immoo adda adda jijjiiramee odeeffamaa ture. Kallattiidhaan wal dhukaasee qabameera jedhamee odeeffamaa ture. Sun yeroo sana diskiloos gochuun yookaan ibsuun ni barbaachisa ture. Turugumaan qulqulleeffama ta'eeti itti qulqulleessitee booddee mana seeraaf dhiyeessita. Abbaa seeraatu bitaan mirga laalee yeroo sana murtii irratti kennaa walii balleessaa jedha maleessa. Qaamni himatu tokko himannaa dhiyeessa malee ati balleessaa jedha sirratti murteessuu hin danda'u. Garuu abbaan alangaa yeroo sana abalufaatu balleessaadha kan isaan irratti mokonoo qabamanii warqaa harkatti abalutu irratti dhukaasu tamii tokkoffaan dhukaasi qabameera jedhetu kan inni wanti taatu. Anaaf dhimmicha iyyuu miisliid godhe garan taanetti akka inni walxaxaa ta'u godhame qulqulleessuun ni danda'ama ture. Jarrama jedhaman kun gonkumaa ajjechaa Hacaaluu keessaatii harka qabudhee ani namanu Oromoon akkasitti amanus jedhanii yaadu. Warroon akkas dhiyeessan immoo isaan irratti ragaa dhiyeessan maaltu jira? Hin jiru bara. Amma kok kana irratti matamaa jiru namoota maqaa isaa hidhaamee jarroon tuuma bilisa baanii dhumanii dhuman. Egaa erga akkas ta'e bifa kanaan mana murtii amma jiruuf abbaa murtii amma jiru kanarraati gumaa Hacaaluu Hundeessaa argachuun hin danda'ama. Kana malee akka amma jiru kanatti adeema mataanaan gumaan Hacaaluu Hundeessaa badii afuusaati jechaadha moo akkamittiin ilaaltu sinni akka keessanitti? Ani gumaa Hacaaluu Hundeessaa kan barbaadachuu qabus kan baafachuu qabus isanni anaaf uummata koof qaaliidha jedhu uummati isaa Hacaaluun isaaf qaalii ta'uu agarsiisuudhaaf gumaasaa bakkeetti dabarsee kennuu hin qabu. Qaama biraarraati waan ofii keenya dhabne namni kan biraan nuuf fiduu yookaan nuuf deebisu jennee gaafachuu mataan isaa iyyuu bu'uurumarraayyuu dogoggora. Kan gumaa Hacaaluu deebisuu danda'u Oromoo fi uummata Oromoo qofa. Kan barbaadachuu qabus Oromoo fi uummata Oromoo qofa. Warra ajjeese isaan irraan fataneeru Hacaaluu. Nu garuu nu keessa jiran malee qaamaan nurraa adda ba'ee foonsaa awwaalamu malee Oromoo mara keessa jira. Kan immoo dhugaasaa kan barbaadachuu qabu numa maleessa qaama biraatti yookaan qaama sadaffaatti dabarsee naannoo qaama sadaffaatti nu barbaada jennee gonkaa irraa eeguun qabnu biddeen nama quubsu eelee irratti beekama jedhan. Utuu dhuguma gumaa Hacaaluu seeraan deebi'ate mana murtiitti deebi'ateeti yeroo amma kana waan fudhatuuf hin qabu. Akka tapha ijoollee gaaf tokko abalutu wabiidhaan baate yeroo kabraa immoo abaluuf shakkamee abaluuf qabame isaanis kun wabiidhaan ba'aniiru. Inni kaan bakkeedhaatti bakki deebi'ee falma Hacaaluu ija keenya siidaa qabsoo Oromooti bu'uura qabsoo Oromooti. Hacaaluun weellis akka qoosaatti bakkeetti dabalatanii galame ammallee mana murtee jira dhimmisaa gaafa jedhamu reelii anaaf qoosa. Achirraas waan tokko eeguun barbaachisaa miti. An akka kootti namni Hacaaluu ajjeese mallee mana murteetti waan dhiyaate natti hin fakkaatu. Natti hin fakkaatu. Tu dhiyaate lateeti. Yeroo soo battalatti murteessuun ni danda'ama waan baay'ee numeera. Namni duukaa jira taanaan beekama. Mucaan duukaa jirtu akka bittiin gadhiifamte yeroo sana. Ishee waan baay'ee dubbachuu hin dandeessu. Ishee qorachuu hin danda'amu. Riilee qoramteetti. Amma wadeen gaddamaa jettee dhiyeessite ishee. Ani yeroo kutameera gaafa sanaa jette kun waggaa booddee almost waggaatti dhiyaate booddee mana murteetti dhiyaate mana murtee karaa pilaazmaa dhiyaatee dubbatte gaafa jedha miidiyaa irraa gaafa argu. Ani illee gaafa sana miilli koo rukutameera miidhameera jette. Abbaan alangaa reefuuti ishee irratti Meksikoodhaan bilbiltee wal quunnamanii wajjin deemee kanaaf ishee harka keessaa qabdi jedhee reefu abbaan alangaa kaaraatti kaasaa jira. Dura maaliif kana kaasuu dadhaban? Maaltu rakkina maaliif ture? Kanaafuu Hacaaluu irratti akka ilaalutti riilii irratti qoosamaa jira. Gumaa isaa barbaadamaa jiru. Siisaay obboleessi Hacaaluu Hundeessaa yeroo garaagaraa irratti dubbachaa ture. Miidiyaa Aljazeeraa irratti, VOA irratti, BBC irratti dubbachaa ture. Oolmaa siyaasaatiif ittiin fayyadaminaati gumaa obboleessa kootii yoon barbaaddu ta'e barbaadaa yoon barbaaddan ta'e immoo ifa baasaa nutti himaa jechaa ture. Kan inni akkas jedhu kun eenyuudhaan isinitti fakkaata? Eenyutu oolmaa siyaasaatiif itti fayyadame jedheeti kan inni himatu. Kana malee abbaan isaas humna dhabe malee nama mucaa koo ajjeese nan beekaa jedhani. Obbo Hundeessaan jechaadha. Bu'aa dubbatan waan kana humna dhabe malee nama mucaa koo ajjeese nan beekaa jedhan. Kan isaan humna dhabaniif kun eenyu ta'uu danda'a?
Riili isaanii egaa waan jedhan isaantu beeka. Waan kaasanii bu'aa sammuu isaanii keessaa qabanii anis sana abaluu jedhe kana jechuun nama keessa garuu. No haaluma jirurraati amma Hacaaluun hin du'ini Hacaaluun dhiifama. Eega du'eeti namni hundumtuu Hacaaluudhaaf bo'utti ka'e. Garuu Hacaaluun utuu hin du'in torbee tokko dura waa'ee Minilik dubbatee torbee tokko duwwaa jiraate. Hacaaluun waa'ee Minilik dubbannaan Oromoon gonkumaa Hacaaluun ajjeesu bakka madaa Oromoo dubbate Oromoon akkamittiin Hacaaluu ajjeesa. Hacaaluun waa'ee sana dubbatee warra birrii buusaa turantu ture. Hacaaluu ajjeesisuufi. Warra si ajjeesnaa ji'a tokko hin jiraattu dheetti dhaadachaa ture viidiyoo isaanii hundumaa ture. Garuu eega wanti kun ta'e eega Hacaaluun ajjeefameeti waa'ee sana irratti mootummaan qorannaan gaggeessine maaliifidha kan mootummaan warra yeroo sana dhaadachaa turee fi birrii buusaa ture kanarratti dhuguma yoo gumaa Hacaaluu barbaada ta'e maaliif warra sana hin qoranne maaliif warra sana seeratti hin dhiyeessine yaada keessan isa jalqabaa sadarkaatii rukutuuf utuu ta'e qarshii buusuu miti bar ifaaf ifatti mootummaan torban tokko keessatti Hacaaluurratti tarkaanfii fudhatu taanaan nuti tarkaanfii fudhannaa jedhanii kan labsanii koo jiru. Kun ifaaf ifatti abaluu jechuun hin danda'ama. YouTube irratti ba'anii nama hordoftoota baay'ee qaban mootummaan torban tokko keessatti torban tokko kan torban lama asitti Abiyyi jedhanii maqaadhaan tarkaanfii fudhatu taanaan nuti tarkaanfii fudhataa jedhan. Hacaaluun immoo waa'ee Minilik dubbate waa'ee farda Minilik sana dubbate Oromoof immoo eenyu diina akka ta'e dubbate eenyutu kanaan dura diina Oromooti har'a diina Oromooti boru diina Oromooti jedhee lafa kaa'ee kan ammoo kan Oromoo marti irratti walii galuudha. Kun yaada Oromoo keessa jirudha. Oromoon kanaaf iyyuu kanarratti hundaa'ee Hacaaluu waan ajjeesuuf hin qabu. Hacaaluu ajjeesuu mitiiti gaafa sana Hacaaluun hundumtuu yoo intarviiyuu inni godhe sanarratti OMN irratti yaada kennamaa ture yoo gartanii hundumtuu Hacaaluu akkamitti kan inni mararfachaa ture. Hundumtuu of eeggadhu gooftaa koo maaloo jarri si nyaatti jedhaa turan. Jarri kun fuuldura fuuldratti hirkachaa turan. Jara kana namni ilaalee jiru. Waa'ee isaa isatti fayyadamuun maali nageenyati kun amma Finfinneetti Hacaaluun akka du'eeni Hacaaluun Finfinneetti waan Hacaaluun koo ajjeefamuu isaa qaba miti bar erga ajjeefame illee reeffa isaatti taphatamaa ture. Reelii namni kabajamuu qabu. Namni kabajamuu qabu. Namni kaanii namni seenaa hin qabne namni maal hin qabne illee gaafa beena bar warrattoota kaan duratti Finfinneetti waan illee akkamittiin aangawootni mootummaa duukaa oolanii aduu keessa oolanii eessatti geessanii kunuunsanii akkatti geggeessaa turan beekna. Geggeessaan isaallee bade akka du'a saree ta'e. Yeroo guyyaa sana hundumti keenya hordofaa turre tuutii OMN kallattiidhaan argisiisaa turan yeroo rasaasni dhuka'ee uummata gargar facaasuudhaaf yaalanii Jawaar fa'aa Baqqalaan fa'aa lakkin deemuu Finfinneetti awwaalamuu qabatanii laganii Gafarsaatii ol deebisan. Gafarsaatii ol deebisnaan isaanii fidee Phaawulos bira ga'uu itti dhukaasanii ammallee wanta godhani. Sana booda Galaanaa Gaaromsaa afaan isaatiin dubbata waan kana taakkalee uumaatu naa bilbilee giddugalatti fidii kottu jedhee jedha. Taakkalee uumaa bilbilee fi giddugalatti fidii kottu jennaan Jawaar fa'aas Dr. Mararaan fa'aas Baqqalaan fa'aas duukaa turanii giddugala fuudhanii deeman. Giddugala yeroo fuudhanii deemanii taakkaleen fa'aa dhaabbatanii eeganii simatanii reeffa galmatti ol galchani. Eega galmatti ol galchanii tole mari'annaa ta'a jedhani. Dhimma mari'annaa ta'a jechuu fi humni raayyaa ittisa biyyaa dhufee marsuun tokkicha ta'e. Dhukaasa banuuf jennaan Jawaar qawwee lafa ka'a jedhe. Jawaar qawwee lafa ka'a jedhe eega eegdonni Jawaar fa'aa qawwee lafa ka'aniiti Jawaar fa'aadhaan boo'i qabamtaniitu jedhan. Qabamtaniitu jedhanii Mararaan bakkee dhaabbatee ture. Dr. Mararaan waan baay'ee barreesseera kanarratti. Bakkee dhaabbatee ture. Eeganni bakkee dhaabbatee waan kana hunda laalee Jawaar fa'aa Baqqalaa fa'aa namoota achitti argaman hundumaa eega qabaniiti poolisiin Oromiyaa galma sana eegu keessaa tokko wayyaa ofirraa baasee uwwee. Akkamumatti kun ta'a biyyatti dadhaban keessatti biyyatti rakkatan keessatti Jawaar fa'aa warri Baqqalaan fa'aa warri itti hidhamaa turan akkamittiin qabamu Jawaar fa'aa kanaaf qabsaanii yoo jedhee gaafa mucaan kun wayyaa ofirraa baasee iyyuti warri federaalaa poolisii Oromiyaa kanatti dhukaasanii ajjeesan. Poolisii Oromiyaatti dhukee ajjeese kana Jawaar fa'aatti dhukaasisee ajjeesedha kan isaan amma Jawaar fa'aa mana hidhaatti rakkisaa jiran jechaadha. Garuu poolisiin Oromiyaatti dhukaafamee ajjeefame suni akka Dr. Mararaan barreessanitti erga Jawaar fa'aa qabamanii mana hidhaa galaniiti kan inni itti dhukaafamee ajjeefame. Suuraan isaas tokko tokkoon mul'achaa ture jechaadha. Mee ija seeraatiin ragaan evidensii gahaadha kun. Jawaar fa'aa waggaa tokko kana guutuu mana hidhaa maaliif jiraachaa jiru? Akka seera biyyattiitti akka barmaatilee sanaatti sichillee turuu danda'u utuu murteen hin kennamne.
sababa adda addaa dhiyeessita manni murtee jalaa murteessa manni murtee jalaa itti murteesse wadda abbaa langaarii wal gaafata iyyata wal gaafata horiita gaafata jala murtii irratti jechuudha. Isa booddee immoo manni murtee olaanaa immoo dhiigaa mana murtee federaalaa deemtaa walii galaa jechuudha. Walii galamuu inni immoo sana dhiigaa ijibbaata deemtaa ijibbaata immoo keessa deebi'ee godhatee ilaalamu jedha asii gad deebitaa gana otoo murteen hin kennamin inni turuu danda'a. Gaaffiin qabu bakka maal kanaan dura warri siyaasaa jedhamanii ABO jedhamanii turanii wanta adda addaa jedhamanii turanii waggaa baay'ee utuu murteen itti kenname waggaa 3 waggaa 4 waggaa 5 ture. Waan baramedha jetti seera akkasiidhaa miti seera akkasiidhaa miti. Amma yeroo gaddaa ragaanii golga duubatti kennamuu qabaa fi isa fuulduratti kennamuu qabu jala murtiin gaafa kennamu beekamaa dhagam tokkotti akka jala murtiin kennamu sana jala murtii sanatti immoo tokko olii jetta inni mana murtii olaanaa immoo dhorka sana ammasitti galmee mana murtii jalaa haa turuu jedhee dhorkeetu achitti falmisiisa booddee amma gara iyyootti hin galle bara mallee deebi'eeti manni murtee gaara jiru immoo murteesseetu akka karaa gaara deemaa jira sanarratti immoo gara isaatiif amma waa'ee Hacaaluu gaafa yaadduuti Hacaaluun magaalaa Finfinnee jiraata. Hacaaluun maatii qaba. Maatii koo warra baadiyyaa sana warra waggaa dheeraa dura fuuldura dhiiratu maatii koo diraa dhiisanii almost addanatti community uumeera. Isa iddiree jedhanii isa maal jedhanii hunda isaa afooshe jedhamu kana qabda hiriyoota qabda lafa hojiitti waajjira hojiitti hiriyoota qabda. Asitti kan beekamtu malee heddii biyyaa baatee booddee namni biyyaa waggaa dheeraa booddee nama beeka. Hacaaluun namoota dhalate malee kan jiraataa jiru hin finne maatii qabatanatti nama dhaabbanne illee miti. Ijoollee saddeet mana barumsaa kun walumaa daa'imman kana galtee reefu wantaa jirti. Haa ta'uunas akkasuma isheen jireenya hawaasummaa addanaa qabdi. Reefumti isaa gara hambuu adeemuun iyyuu akkamitti dhufuu danda'a. Jalqaba irratti jechuudha. Adeemu kan jiru iyyuu hin deemaaf hin deemu maatii gaafa deemu iyyuu gaaffiin tokko dhufuu qaba. Hin qabu. Maaliif jireenyi isaa asii kaani? Achitti kan jiraachaa jiru. Kanaafuu jalqaba irraa kaasee iyyuu maatiitu gaafate gaafa jedhamu maatiin tu akkamitti kana gaafatanii beeknamni maal hundumtuu akkas taanaan namni Finfinnee keessa jiraatu baay'ee eessaayyoo dhufu Finfinnee keessatti waan mucuu maal godhu Finfinnee keessa bakka waachuu barbaachisu jechuudha bara. Maaliif namni Finfinnee itti rafayyoo kaakilii argee jiraatu nama muraasa. Sanyiitu haa munaafa isaanii jiraatan bakka isaanii yoo achi keessaa ba'anii. Kana achi kaanii dhaqee Gondaratti walamuu qabaa yookaan Baardaratti walamuu qabaa yookaan immoo Saamuu Irreen Soddoo Gabiraatti walamuu qabu jechuudha. As taa'uu qabu jechuudha. Gaafa kana Hacaaluun dhufte ispeeshaalii ta'e lamaffaadhaatti amma du'e dhageesse rifachaatu jirtu. Amma isa jedhattee gaafa hospitaala jiran. Hospitaala immoo gaafa jiranii bahee walamuu deemaa jira jira. Which is amazing bakka baay'ee achuma irraa kaaftee diraamaa ta'uu isaa beekta jechuudha. Jalqaba irratti gaafa dubbiin kun ka'u kanaan dura karoorri akka ture beekta. Malee kun battalatti uumame miti. Waa'ee immediately ajjeefamee immediately ka'ee immediately akka inni deemee awwaalamu ta'uu kana irratti waa'ee Muhammad Gaddafi wajjin wal bira qabee ilaalaan ture jechaadha. Muhammad Gaddafi gaafa ajjeefamee bosonatti ajjeefame sanuu magaalaatti hin ajjeefamne bosonatti ajjeefamee magaalaatti silaati Hacaaluun magaalaatti ajjeefame. Sun saaraa keessatti ajjeefame. Haa ta'uti dhufee qoratame rasaasni keessaa ba'ee eenyutu oomishe jedhamee bara meeqa oomishame jedhamee rasaasa kana eenyu bite eenyutu immoo hidhatee jira jedhamee kun hunduu qoratame even rasaasa sana eenyutu qabatee jira yeroo ammaatti jedhamee mucaa Masrii waggaa 18tu akka rasaasa kana qabatee turee fi akka itti dhukaasee ajjeese bira ga'ame jechaadha. Ingilizitti dhukaasisu, Ameerikaan dhukaasisu, Faransaay dhukaasisu. Garuu rasaasa kan dhukaase lammii Ijiptiiti. Mucaa waggaa 18ti. Mucaa Muhammad jedhamu. Hacaaluun carraa kana hin qabu ture moo murtii akkanaa seera akkanaa kanatu Finfinnee biyya Itoophiyaa jedhamtu sana keessa hin jiru. Rasaasni namni rasaasaan rukutame tokko rasaasni sun egaa waan dhugamu dhugaa xiqqoo ishee afaan keenya jiifachaa wallee ce'umsaa kana immoo dhaggeeffannee itti darbine jechaadha. Ijoollee biyyaa gootii gugurraa mataan furaa eenyuun alee maaliir gaafa duraa. Otoo birbirsee jiru maaltu faarsame jire anin beeku guddaan gaafa Afrikaa Oromoo koo mitire Oromiyaa mitire sirna gadaa mitire haqa Oromummaa mitire. Gadaafi dhugaadha kallachi keenya. Jifuufi safuudha kabajni keenya. Gadaa malee faarsiin ugado nu baambullaa hin qabnu mado. Nangalaan jennu namni osoo hin geenye falaan argatu namni faloon beekne.
nyaartullee innaa gonka dhugaa irraa maaltoona dorka eessatti kufee namni dhugaaf buune galgalaan toluu namni sobaaf duune. Egaa kudhan obsee kudhan dhoksee kudhan numa gorsee himadinaadhaan fuguugitti dabse obsii dangaa darbu qaba harki bokkuu qabe boodees numa qaba natu si baata situ of dadhaba obsuu fi dhoksuu koo dabuma seete ni beekti garaan koosa kana goote sibiilallee sibiilatu qara dhugaan namaas galgala gala hadhaaba cabsaa inni karaa beeku haqatti hin gafuu namni haqqii beeku sangaanus naan iyyite qacceen beekaarifnaan yaadatti dawwee eenyutu naa bubbuttaree nyaara keessi mul'atu beeki garaan dhiira maaf na nyaara na nyaaru kanarra maala naara si hinaaru kanarra maala bo'aa hin bo'u kanarra yoo jiraanne birraa walagarra yoo jabaanne birraa walagarra yoo waltaane olee walagarra yoo jiraanne birraa walagarra yoo waltaane olee walagarra walagarra garra walagarra garra walagarree jirra walii sarguu bir walagarra garra walagarra garra walagarree jirra walii sarguu bir walagarra garra walagarra garra walagarree jirra walii sarguu bir walagarra garra walagarra garra walagarra garra walagarra garra birra walagarra garra. Ya jolle kan jenne nolle ya jolle kan jenne nolle ya jolle ammas na folle gada male farsinu gado nu bambulla hin qabnu mado nangalan jedhu namni osoo hin geenye kalaan argatu namni baloon beekne nyaartullee innaa gonka dhugaa irraa maaltoona dorka eessatti kufee namni dhugaaf buune galgalaan toluu namni sobaaf duune. Lugaan qattiisa tiratti akka argeen deemtuu karaadha filatti gaafa ol baatu tulluudhaan mul'atti gowwaan oseen karra cufa namni kufuu hawwee teessumatti kufa garaa kuteessatti dukkanni ni ifa obsuu fi dhoksuu koo dabuma seete ni beekti garaan koosa kana goote sibiilallee sibiilatu qara dhugaan namaas galgala gala hadhaaba cabsaa inni karaa beeku haqatti hin gafuu namni haqqii beeku sangaanus naan iyyite qacceen beekaarifnaan yaadatti dawwee eenyutu naa bubbuttaree nyaara keessi mul'atu beeki garaan dhiira gaafa dhiiraa lubbuun dabartu eessa baashii silas du'a naftu gaafa giitii lubbuun dabartu eega jaaduu lubbuun nama rartu eega dhiiraa lubbuun nama rartu gaafa giitii lubbuun dabartu gaafa gootaa lubbuun nama rartu gaaf dhugaatee lubbuun dabartu walagarraa garraa walagarraa garra walagarree jirra walii sarguu bir walagarraa garraa walagarraa garra walagarree jirra walii sarguu bir walagarraa garraa walagarraa garra walagarree jirra walii sarguu. Kanaaf fakkaata dhimma rasaasaa irratti kan dubbachaa turre dhimma rasaasaa fi dhimma qorannaa yakkaa irratti maaliif akkasitiin namni odoon qoratamin akkasumattiin awwaalame kan jedhu irratti
isin yaada naa kennaa turtan jechaadha. Dhimma kanarratti waan itti dabaluu qabdan itti dabalaatii kan biraatti darban jechaadha. Waan baay'ee itti dabaluu illee qabu garuu bakka yakki dalagame tokko irratti kunuunfamee eegamuu qaba. Kunuunsitee eegameetu bakki yakki itti dalagameera jedhame suni ogeessi dhaqee ragaa adda addaa achi funaannata. Hacaaluun rasaasaan du'e erga jedhameeti. Rasaasa akkamiin du'e? Fageenya akkamiirraa dhukaafame? Eessa isaa miidhe? Rasaasi kun meetti argama? Hafteen rasaasa sanaa eessa jira? Meeshaa akkamii keessaa dhuka'e? Kun silaatii ragaa teekinikaan qindaa'ee waa'ee kanaa waan jedhame jiru. Gaafuma fagoodha laaltu immoo kana ogeessi teekinikaan kan qulqullaa'ee ragaan deeggaramee mana murteetti dhiyaachuu qabu. Ragaa cimaadha jechuudha. Garuu gaafa laaltu karaa mirgaa namatti ture, karaa mirgaa dhuka'e, karaa mirgaa itti dhuka'eeti balballi rukutame hin jiru. Jarris akkas hin jenne. Iddii balballi rukutame hin jiraanne nama diddanaa jiraate eenyu dhukaase isa jedhu yookaan namichi kan biraan keessa tureera yookaan nama bira jiru sana dhukaase. Sanas ta'e kana utuu ragaa kana qindeessanii shakkamtoota akka jirtutti qabdee iddii qorattee booddee mana murteetu abaluu balleessaa qaba jedhee jala murteetti kenna maleessa qaamumti kana qoratu jalqabumarraati abaluutu dhukaase ergamtoota abaluuti jedhamee gaafa deemamu xaba siyaasaa achirraa jalqabeera jechuudha. Silumayyuu xaba siyaasaa taphachuuf deemamaa jira jechuudha. Kanaafuu lubbuu isaa yookaan gumaa isaa barbaacha yookaan warra isaa ajjeese irratti dhiyeessuudhaa fi sirriitti dhugumaa hadheeffatanii deemaa jiru kan jedhu gaaffii guddaa keessa nama gashu gabaabaadhuma. Kana namichatu maal godhaa gurguruu gabaa ba'e. Saree gurguruu gabaa ba'eeti namichi inni bitachuu dhufu feeti. Saree diimaa kana nan bitadha. Amanamaadha garuu sareen kun edee gaafata. Inni gurguru maal jedha? Baay'ee amanamaadha. Si'a 5 gurguree si'a 5 nu deebi'ee galee ittiin jedhe. Amanamummaa qabaa jechuudha. Amanamummaa qabaa jechuudha. Look, waan nama qoratamaa jiru kuni akkuma hin jedhe sila beddeen nama quubsuu irratti beekama. Akkuma jedhame kana asumarraa kaaftee waa tokko shakkita. Utuu waan tokko hin qoratamin balleessaa abaluudha jedhamee gaafa bakka tokkotti quba qabamu abaluutu ajjeese gaafa jedhamu qaamni kun immoo qaama himachaa jiru qaama himata dhiyeessuuf deemu qaama qorachaa jirtu ta'ee jiru murtee dhumaatti kenne mana murteetii maalee godhatta. Akkati bakka biraan ilaalle kallattii kee bakka irratti gaggeessaa jira jechuudha. Yookaan waa malee miti sareen hudduu madaa qabdu hinduttu moo maal jedhani? Madaa tokkotu natti mul'achaa karaa booddee waan dhufamaatu jiru tokko waan diraamaa jiru tokko. Kanaafuu jechi obboleessi Hacaaluu Hundeessaa jedhesi jechi abbaan Hacaaluu Hundeessaa jedhanis gaafa walitti qabdee cuunfitee ilaaltu kana sitti agarsiisa. Haadha Hacaaluu Hundeessaa irratti gadda BBC Afaan Oromoo irratti siidaanii Finfinnee keessatti Hacaaluu Hundeessaa kaa'amee ture sun eessa ga'ee jedhanii gaafannani gaafiin kun naa darbu jette. Gaafiin kun naa darbu jette. Yeroo sana gartaniittu dhagee gaafa siidaan kaa'amuuf Hacaaluun Ambootti owwaalama gaafa jedhamu Ambootti maaliif owwaalama teessoon sa'asii utuu ta'e iyyuu Finfinnee falmaa ture. Finfinnee handhuura Oromiyaati. Hacaaluun kan Amboo qofa miti kan naannoo tokko qofa miti kan Oromoo maraati. Kan Oromoo hedduu maraa iddii ta'e immoo magaalaa Finfinnee keessatti kan inni owwaalamuu qabu namni kan biraan biyya isaa dhufee achitti owwaalama achitti boqochuu qaba gaafa jedhamu lakkii Ambootti warra isaatu fidi jedhamee amma immoo asitti siidaa guddaa ijaarraafi jedhameen turre bishaan maalii liqimsire isa riilii silumayyuu jechaaf yeroo sana darbuuf siyaasaaf tapha siyaasaaf kan godhame natti fakkaata malee utuu garaarraa hojjetama ta'eeti silaa waa agarta turte sitti. Siidaa Ambootti eebbifame hoo Ambootti gaafa eebbifame yuunivarsiitiitti akkam ture maaltu godhamaa ture disii booddee akkamitti ba'ee eebbifame. Akka mul'anne ta'e akka eebbifamne ta'e gaafa siidaa mul'isan fardi akka mul'anne fardi haguugame sana booddee fardi waan argameef waan godhu wallaalanii farda sana argisiisutti dhufanii dhumarratti deemanii maal godhanii liidarii yuunivarsiitii waan sana hojjechaa ture hojiirra ari'an. Kanaafuu gabaabatti maal jechuu barbaadanii? Kana hundammoo warri gochaa jiranii warra gumaa Hacaaluu Hundeessaa barbaadna jedhanii warra Hacaaluu isantu ajjeese jedhanii nama hidhanii isaantu kana gochaa jira. Ifaa ifattee jecha. Adalee gammachuu maal jedhe beektaa? Nama sangaa keetee wajjin gaafa san hattuu sana gaafa barbaaddu hin argattu jedhanii tokko mammaakatti dhageesse. Kanaafiyyuu Hacaaluu Hundeessaa kan du'e sababa Hacaaluu ta'eef miti sababa Oromoo ta'eef Oromummaa isaa ajjeese dhugaa Oromoo qabatee waan deemuuf du'e Oromoof waan dubbateef du'e malee Hacaaluun akka dhuunfaatti ogummaa gaarii qaba dandeettii gaarii qaba hojjetee jiraachuu nama danda'udha ofirraa ga'ee maasaa jiraachuu danda'udha. Kanaafiyyuu Oromummaa isaaf du'e nuuf jedhee du'e jechuudha. Kaayyoo qabsoo Oromoof du'e. Kanaafiyyuu gumaa Hacaaluu kan barbaadachuu qabu akkuma silasiin jedhee Oromoo fi Oromoo qofa qaama kan biraatti dabarsanii kennanii qaamni tokko gumaa sana adeemsisu jennee teenya taanaan. Si barbaadan jira gumaa Hacaaluu kunoo si fidaan jira amma seeratti dhiyaata amma akkas goonaa warqeedhaanii siidaa Finfinnee keessatti ijaarraa jedhanii warra abjuudhaan daabboo nama nyaachisantu jira ture ammas jira.
abbaan Hacaaluu Hundeessaas haati manaa Hacaaluu Hundeessaas haadhi Hacaaluu Hundeessaas uummanni Oromoo waliigallee Hacaaluu Hundeessaan ilma isaaniiti. Nu warra dargaggoodhaaf immoo obboleessa keenya, warra nu gadiif immoo ijoollee keenyadha. Ijoolleen Hacaaluu ijoollee keenyadha jechuukooti. Haa ta'uti warri daabboo sobaa nama nyaachisan kuni waggaa meeqaaf daabboo sobaa nama nyaachisuu danda'u? Kanaaf naan galu uummata Oromoo hundumaaf hin galu. Uummanni Oromoo akkuma isin jettanii guma Hacaaluu Hundeessaa ofiisaatii barbaadachuu qaba jedhetanii yaada. Gara guutuutti deebi'a. Guutu. Abbaan seenaa dubbii akka dammaa mi'aa waan ta'eef irraa gara keetti deebi'uun dadhabee mammaatti ture na of galchi. Akkami mee akka artistii tokkotti Oromoon Hacaaluu Duukaa maal dhabe? Aartiin Oromoo immoo maal kasaare jetteetu yaaddaati? Ani jechuun egaa waa baay'ee abbaan seenaa dubbataniiru. Atinaan boon nagaasaa ija seeratilleen ija akka Oromootti illee ilaaluu danda'u waa baay'ee kaasee dubbateera. Ani gama kootiin waanuma kanarratti yaada jajjabeessu tokko garuu kanarraa xiqqoo ishee adda waan ta'e tokkotu natti mul'ate. Yaadni kiyya isheen Hacaaluun du'aatiin isaa qabsoo Oromoodhaaf bu'a qabeessummaa fi faayida dhabiinsa irratti xiqqoosi waliin galle jira. Namoota kaayyoo isaa hordofanii fi isa jaallataniif ta'uu danda'a. Garuu akka Oromootti innaan ilaalu ani akka mataa kootti Hacaaluun du'aatiin isaa Oromoo dhibbaan dhibbatti cabse. Garuu Oromoo waan irraa fayyadame hin qabu. Oromoon irraa fayyadame kan jettu gaafa leegaasiin yookiin ilaalchi Oromoo inni itti ilaalaa ture suni deebi'ee ka'ee aarsan inni kaffale kun yoo jiraatedha. Faayidaa qaba jennaan. Garuu hamma suni mul'atutti Oromoon gadaa jira. Gadda keessa jiraata. Qalbii cabaa jiraata. Caba guddaadha jechuudha. Kan faayidaa qaba du'aatiin Hacaaluu gama tokkummaa Oromootiin yookiin immoo Oromoo walitti fiduutiin yookiin immoo Oromoon nama isa ajjeesu beekee, nama isa miidhu beekee, nama qaroo isaa nyaatu beekee walitti deebi'u irratti gaafa dhugaan isaa deebi'ee qofaadha Hacaaluu. Ammaaf garuu du'aatiin Hacaaluu akka ija Oromoo baddeettiin ilaalaa. Fakkeenyaaf akkuma Atinaan boon nagaasaa jedhame du'aatii isaatirraa jalqabe Oromoon warra garaadhaa bitame, warra sirna garaa qofa leellisu jechuun sirna har'a nyaatanii buluu boruuf hin beekne dhalootaaf waan kana dabarsinaa hin yaannetiin mirqaana fi gammachuun ni jiraata. Garuu Oromoon sana keessa hin jirre. Oromoo har'a nyaadhee bula yookiin immoo kan boru mootu akeekituu biraa ta'ee ilaalu hin dandeenye biratti Hacaaluun har'allee kan keessoo qalbii keenyaa keessa jiru baraa fi baratti gaddu. Bu'aan fi miidhaan du'aatiin Hacaaluu Hundeessaa yookaan immoo ajjechaan Hacaaluu Hundeessaa irratti uummata Oromootiif fide maal? Gaafa jennee gaafannu waan namni jedhu beekuuf irraan kan hafe bu'aan uummanni Oromoo argate tokko yoo hin jiru du'a Hacaaluu irraati kasaaraa irraan kan hafe jechaadha. Mee eega Hacaaluu Hundeessaa ajjeefame uummanni Oromoo maal argachuu qaba ture? Fakkeenyaaf gaafa Maartiin Luuter Kiing Ameerikaa keessatti ajjeefamu uummanni gurraachi Maartiin Luuter Kiing dudduuba ture sun arras namni gurraachi Ameerikaa keessatti ajjeefamaa jiraatu. Joorji Floyd akka yeroo darbe ajjeefame sanatti jechaadha. Haa ta'u iyyuu malee mana barnootaa tokkotti barachuun, walqixxee wal cina taa'uun, geejjiba tokko fayyadamuun, walqixxee filatamuun Obaamaan waggaa 8 Ameerikaa bulchaa ture. Gurraacha ta'e jechaadha. Kuni abjuu Maartiin Luuter Kiing ajjeefameefidha. Akkuma isaan waan kana argataniif itti bilisooman fakkeenyaaf Waashingten DC magaalaan jedhamu caccabee diigamee parsantii 75 ol diigamee magaalaan torbee lamaaf walitti aansee gubatee uummanni adiin akka jiruun Waashingten DC keessaa baqatee uummanni adiin gurraachi magaalaa sana dhuunfatee arrallee akka maajoritiitti uummanni Waashingten DC keessa jiraatu uummata gurraacha gaafa sana gadhiisanii baqatanii jechaadha. Sanumaa walqixxummaan Ameerikaa keessatti dhufe gaafa sana jechaadha. Silaatii ajjechaan Hacaaluu Hundeessaa irratti ajjeefame Oromoodhaaf maal fiduu qaba ture jettee yaadda? Ani siin jedha jira abdii beektaa. Kuni ilaalchi namoota adda adda ta'uu danda'a. Akkan siin jedhe kana gabaabumatti du'aatiin Hacaaluu Hundeessaa akkuma tamba jette kana fakkeenyummaa biyyoota guddatanii har'a sadarkaa gaggaarirra jiranii kana Oromoo geessuu kan danda'udha. Faayidaa guddaa silaa Oromoo waggaa 100 sin argatini gaafan kana jedhu politikaa fayyadamuuf miti. Maaliif ijji tokko gaafa si baddu kan ija kan kee balleessisuun egeree kee balleessuudha. Waa'ee adeem itti xiyyeeffattee ija namticha sanaa lama gootee balleessutu sirra. Hacaaluu erga ajjeesanii duuti namaan gaabbitu. Garaa namaan laaftuu
ol deebiin nu argu Hacaaluu Hundeessaa. Garuu Oromoon aarsaa guyyaa 2 fi 3tiin torbee 2 fi 3 4 waggaa tokko wacuuni tasuma waa'ee Hacaaluu deebisuu hin danda'u. Guddaan kan jiru kan itti gammaduu qabu sabni kun kan du'aatiin Hacaaluu na fayyadeera baga goonni kun naa du'e baga naaf wareegame silaa kan hin argu kan jedhutti Oromoon abjuu isaa kaleessa dhoobbote sana bira qaqqabuu danda'uudha qabata. Garuu sana dhaqqabuu miti ofii keenyaafuu jiraachuu dadhabne erga inni du'een booda kan ta'e inumaayyuu hamma inni gaafa jiraatee sagalee nuu ta'u san daran miidhamne jechuudha. Hacaaluun odoon du'in yeroo garaagaraatti yaaliin ajjichaa irratti gaggeeffamee ture magaalaa Finfinnee keessatti. Odoo Hacaaluun hin du'in waggaa 2 fuuldura obboleessi Hacaaluu hangafti dhimma hojiitiif gara naannoo Amaaraa deeme sababa obboleessa Hacaaluu Hundeessaa ta'eef rasaasaan ajjeesanii waan kana beektu. Gondaritti magaalaa Gondar. Achi deeme kun obboleessa Hacaaluu Hundeessaa ta'e rasaasaan ajjeesanii reeffa galchanii jechaadha. Waan kana hundumaa mootummaan hin beeka. Hacaaluu Finfinnee keessatti yeroo 2 fi 3 ajjeesuudhaaf akka turan mootummaan hin beeka. Eega Hacaaluun du'e booda immoo Hacaaluu mootuwaal juwaar qartuwaal Hacaaluu mootuwaal juwaar qartuwaal jedhanii hiriira nagaa mootummaa waan irratti dhaadannoo alaabaa Minilik qabatanii yeroo dhiichisan mootummaan argaa ture. Warra Hacaaluu ajjeesuuf dhaadachaa turee fi Hacaaluun erga du'e booda immoo gammachuu isaanii ibsachaa ture. Hundumaa mootummaan argeera garuu jarreen sana keessaa har'a namni tokko iyyuu mana hidhaan jiru. Kun maalidha beektaa Abdii ilaalcha kootti Leegaa jechuun dhaloota balleessuuf waan yaadameetuma ka'edha. Manxeen akkaataan warri amma biyya bulchu kun itti dhufe sirumaayyuu akka Oromoo itti bilisa baasu osoo hin taane akka itti Oromoo balleessan kaayeffataniitti dhufan. Hacaaluu Hundeessaa nama qareessa tokko ni beeku. Namni kun nama irraafamneedha. Nama asiif achi hin jenne. Nuti waan feene odeessuu dandeenya. Wallaalummaa waan nuti jiruuf yoo inni jiru sana isa hubachuu dhiisuu dandeenya. Garuu dhugaan nama kana Oromoo isa harka dhugaan Oromoo jira. Kitaaba dhugaa Oromoottu nama kana laphee isaati irra taa'eeti jira Hacaaluu Hundeessaa jechuudha. Itti xiyyeeffatamee, itti yaadamee ajjeesuudhaaf warri kashalapheen nan ajjeeftu jedhee gahe. Yoo haasaa isaa tokko kan doorsisa gara galaanitti bakkuma inni galutti karatti qabanii doorsan tokko ani kashalapheen ganna keessa yaafnan ajjeeftu jedha. Gaafa kana jedhu maatu siifa. Eenyutu ajjeesuu danda'a? Nama isatti dhiyaatu, nama qaama mootummaa wajjin hidhata guddaa qabu, sikuriitii biyya sana wajjin jiru. Daguu du'aa yookiin mootuu du'aatii tasaati yoo du'e malee Hacaaluun bakkee kallachaa fi kallachitti dhufee namni Hacaaluu ajjeesuu danda'u akka hin jirre dubbateera namni. Mee asuma irratti Laamroot Kamaal yeroo Hacaaluun ajjeefame konkolaataa isaa keessa kan ture isheef ishee qofadha. Yeroo Hacaaluun ajjeefametti silaa kan iyyuu qabu kan bilbiluu qabu ishee ture. Bilbillee hin iyyine waan tokko iyyuu hin dubbanne eessa jirti ishees namni beeku hin jiru jechaadha. Garuu Hacaaluun ishee geggeessuudha kan ba'e. Sana booda Hacaaluun gaafa dhaqee argamu rasaasaan rukutamee jira, qaamni isaa gubatee jira, rasaasaan jechaadha baaluudhaan. Rasaasni cinatti itti dhiyaatanii akka itti dhukaafaman qaamni isaa gubate sun iyyuu ni ibsa. Haa ta'uutii garuu Laamroot Kamaal ammarraatti kana jettee jedhamee wanti himame tokko iyyuu hin jiru. Tokko yeroo Hacaaluun ajjeefamu immediately kan ishee bira bakka sanatti argame itti gaafatamtoota dhimma nageenyaa keessaati abbaa buddeenaa Laamroot Kamaal kan haadha ishee fuudhee wajjin jiraatu akkamittiin odoo namoonni kan biraan jiranii namtichi kun dursee bira ga'uu danda'a. Abbaan buddeenaa Laamroot Galaanaa Gaaromsaatiif bilbilamee itti himame. Galaanaa Gaaromsaa bilbilamee itti himamee eessaa ka'eetu nu gara baay'ee deemeetu dhufee isa bira ga'ee jechaadha. Fayyisaa Lalisaa dhaqee bakka sanatti argeera. Hacaaluu Hundeessaa garuu hanga kana hunda lafuma sana jira. Rukutamee du'ee dhiigni irraa haqamee dhiigni konkolaataa keessa hin jiru kan dubbachaa ture Fayyisaa Lalisaa. Kun hundumtuu maal nama yaachisa. Hacaaluu Hundeessaa bakka biraatti ajjeefamee dhiqamee qulqulleeffamee bakka sana dhufee bakka sana kaame jedhamee kan nama yaachisu eega dhiigi konkolaataa keessa hin jiraanneeti. Kana malee namtichi abbaan buddeenaa Laamroot Kamaal kun akkamittiin deeninnatii warra jedhaman sekiriitii biyya sanaa keessaatti inni duwwaan akkamittiin dursee bakka sanatti argame isumaa fi Laamroot fa'aa walitti qindeessanii waan kana waan godhan sitti fakkaatu. Soodaan du'aatiin Hacaaluu Hundeessaa hunda keenyatti dabagalaadha. Garuu dhugaan jiru maalidha? Dhugaan namaaf waaqa biratti illee arguu fi dhaga'ulleen hin ulfaanne yoo jiraate Hacaaluu Hundeessaa intala kana gaggeessuudhaaf adeeme. Gaafa gaggeessuudhaaf manaa ba'u na gaggeesse jettee ittiin teti maatii ofii biraa wajjin taphataa oolaniiti galgala kan gaggeessu adeeme. Osoo namittiin kun nama kana jaallatu yookiin immoo quuqamuuf taate du'aa isaa itti dhaamee du'e dhiisiti. Gaafa kashalabbeemmaa wayituu karatti isa dhoorsuun adeemtu isa dura du'uu hin dandeenye ture. Yoo inni xiyyeetiidhaan dhaamu sana
isin of ajjeesuu hin dandeessu ture lubbuun isaatu darbeera yoo dhugama jechuun malaan qabiyyee kana ergamni addaa'uu kan jiraanne ta'e ammaan akka mucaa Oromoo tokkotti Hacaaluu Hundeessaa na biratti du'e ani immoo jireenya maal jiraadha inni du'ee jira yoo xiqqaatee reeffa isaa du'e san irratti kuftee gaddaatu waan isii maraachi argisiisuu qabdi ture yoo ma argiteetiniin wantichi dhugaa ta'e isiin raawwanne iyyuu ta'e isiin kana hundaa raawwachuu miti harka ofiitiin itti amantee raawwatte waan ta'eef ajjeeftee erga dirqama ishee baateen booda konkolaataa irraa buutee maan bilbillee jedhee gaafa manni murtii gaafatu nan sodaadhe ergama akka inni jedhe sana seen jedhe jira. Kashalabbiin hin ajjeefne Hacaaluu Hundeessaa. Warri ajjeesa kun immoo warra kashalabbii sana caaluudha. Namni gaariin nama ajjeesu bara goota ajjeesu namni gaariin goota ajjeesu. Bara 27 wayyaaniin biyya sana qabatteetiin hin jirtu. Namoota akkana Gammadaa Baqqalaa Dawaanoo fa'aa ijji Oromoo argee marartaa hin beeku bara. Waan ijaan hin arginiif. Hin jira jedhanii bara baraan akka jiraatan goote garuu jarre. Maaliif tuffii Oromoodhaaf waan hin qabaanneef. Odoo tuffii qabaatanii Gammadaa fidaniitiin hin fannisan ture miti. Fannisuu hin dandeenye waan Oromoo sodaataniif garuu sanas harkuma Oromootu balleesse. Harki Oromoo maaliif balleesse? Osoo gaafa namni kun dhabamu ija duraa dhabamu Oromoon qabsoo isaa kana laaffisuu baatee karaa nagaa kana siifachi dhiise biyya gootoowwan isaa nyaatte. Osoo gaafa Taaddee Birruu gallee rafuu baanne gaafa Baaroo Tumsaa dhabamu galleetiin rafuu baanne. Inni dhumaa immoo inni si'aachisu maalidha kan du'a Hacaaluu kanaan wal fakkaatu du'aati eebbisaa addunyaati. Du'aati eebbisaa addunyaa hamma eebbisaa addunyaa ga Oromoon ta'eef hin beeku. Eebbisaa addunyaa Oromoodhaaf ta'e Oromoon immoo deebi'ee hin taaneef fannifamee jira harkifamee jira du'een seenaa asoosamaan dhageenyu nutti fakkaata. Waan dhugaa ija keetiin dhaloonni osoo laalu raawwate asoosamatti deebisan jechuun akka nama oduu duriisitti Generation ammaa kun jechuudha. Hacaaluu Hundeessaa deebi'ee gaafa daadhii galan gaafa hoteelatti mallaqa sii kafaladhanii waamanii qaamni ajjeese qaamuma biyya bulchu malee qaama alaa dhufe tokko miti. Itti tokkofamee itti qiyyeeffatamee ergamee du'e ajjeefame namni kun. Oromoon hin boo'e daadhii galaan du'eera jedhee labsiin sooshaal miidiyaa hawaasummaa kanarra dabarre hin tuffatamu. Waan xiqqoodhaan si laala diinni gaafa si gubuu barbaadu dura midhaan keessa tuulaa ala guba. Yoo ati nama cal'isteetiin irra fu nama ifaa sana waan ittiin dhaamsitu yookiin mootuu miiluu sana hin deebisne ta'e immoo mana keetti dhufaa jechuudha. Dabareen sitti darba. Hacaaluu Hundeessaa waan akkasii godhan. Hacaaluu Hundeessaa guyyoota muraasa fuuldura yeroo Jawaariin itti marsanii waan ajjeesuudhaaf turan sana waa jechaa turan hiriira nagaa irratti ifaa'ifatte jechaadha. Jawaariin gidaluutinna asir kan tamsaastuu higabaalluu jedhan dhageessaniitu abbaa seenaa. Miidiyaatti darbaa ture. Jawaariin ajjeesaatii guyyaa 10 iyyanii manatti ol galuu jedhan maaluun baafatanii jechuu isaanii. Kana amma yaada kanarratti bara nama kan dubbachaa jiru kanumaadha. Oromoon gaafa warreen kana dhabu of duuba deebiteetuma of madaalu nuyyuu waa tokkodha. Gaafa of duuba deebitee namoota mootummaan gaafa ajjeesu impaayera sana keessatti Oromoon gaafa du'u ija siyaasatiin hin laallamu. Ija Oromummaa qabiyyee Oromummaa isa keessa jirudha. Ija inni itti Oromummaa isaatti hin laaludha. Ija inni itti guddina Oromoo ittiin to'atudha laala. Maleediin har'a warri Oppodiyoo warri biyya bulchu warri biltigannaa dhalanii of waaman kun warri du'uu qabu baay'ee jiru bara. Warri du'uu qabu baay'ee jiru. Garuu warra haasa'u kan isaan itti dhimma hin qabani. Oromummaan isaanii keessoodha waan hin taaneef har'a kijibanii boruu darbuu akka barbaadan beeku jechuudha. Garuu warra dhugaa takkaa fi takka irratti amanu ija balleessu. Ija Oromoo duraa fageessu. Akka leegaasiin kuwaa irraan hubannu. Akka uummanni Oromoo qaroo kiyya jedhee akka ijaatti of laalee boru dabaree isaattiin hin dabarre gochuudhaaf warra biqilarra jiru kana galaafatu. Warra Oromoo barsiisuu danda'an galaafatu. Jawaariin ajjeesaa guyyaa 10 iyyanii duuti Jawaar lama hin jiru. Duuti Jawaar kan du'e gaafa manatti halkan walakkeessa bakka Oromoo rafetti si galee bakka Oromoo rafetti
ija takkaan rafaa ija takkaan ila ala keessaan ija takkaan mana keessatti jedhe namni kun. Dubbiin kun jabaachaa kan itti dhufe erga inni dubbii kana dubbateen booda. Mee akka Oromoon ija inni jedhe kanaan rafuu fi gaafa ija tokkoon raftan ija tokkoon ilaalaa jedhe ala miti namni kun. Mee wanni tuttuqaan kun isarraa dhufeef maddee fi mee jechi isaa kun hamma Oromoo biratti dhugome kan jedhu isaan eksarsaayisii irra turan. Akkuma siin jedhe daadhii galaan tuqanitti arganii Koloneel Gammachuu Ayyaanaa tuqanitti argan. Maali? Oromoon mee iji inni jedhu kun dhugaadha. Oromoon ijuma lamaan rafamoo nurraa. Iji inni jedhu kana tokkoon bifatee tokkoon rafa kan jedhu hojii malee kennani Oromootti. Sana booddee Jawaariin dhufanii ajjeesuudhaaf itti deeman. Oromoon immoo akkuma rafetti jira. Mee ani waan tokkoon waa'ee ajjechaa fi yaalii ajjechaa kanarratti waan tokkoon ilaala beektaa yeroo hundumaa. Maalumaaf gaafa ajjechaan gurguddaan kun namarratti gaggeeffamu biyya sana keessatti Jeneraal Saaree Mokonnin ta'uu danda'a, Dr. Ambaachoo Mokonnin ta'uu danda'a, Injiinar Simanyoo ta'uu danda'a, Jawaar Mohaammed ta'uu danda'a, whatever ta'uu danda'a. Garuu gaafa ajjechaa gurguddaan kun gaggeeffamu Prime Ministeriin biyya sanaa biyya hin jiru. Kun amala diktaataraati jechuun abbaan irree tokko. Numa deema yookaan Jarman jira yookaan Ruusiyaa jira yookaan bakka wayii jira yeroo wanti kun mudatu jechuudha. Kun imaltuu wixinee abbaa irrummaati. Abbaan irree ofii isaatiin dhufee harki isaatiin sin ajjeesu. Nama isaa gadii qee keessa sitti erga. Isaatti tuttuqee si ilaala. Si galee amma namni tokko namni akka jedhan sana cundura namni niitii ofii bulfachuu hin dandeenye tokkoof namni biraa namni niitii sana bulchuu barbaadu ijoollee itti erga. Niitii kan akka dhaadaniif itti erga. Gaafa niitii kana ijoolleen dhaantee galtu abbaan warra ishii sun yoo hin dubbanne yoo haloo hin baafanne yoo mucaa kana rukunne kan itti erge sun immoo itti mul'atu jechuudha. Haalli fakkii biyyaan badu waan akkasiiti. Miila buqqifata biyya sana keessaa gaafa waan kana raawwachiisu jedhu yookiin mootuu raawwatu jedhu kan immoo dabareedhaan argineera. Nama 3-4 naannoo Amaaratti Finfinneetti waanuma kanatu ta'e. Inni biyya hin jiru Ameerikaa deemee gaafa inni deebi'u Injiinar Simanyoon du'e. Namni kun nama boondiin miliyoonaroota biyya sana dhalattoota Itoophiyaa harka isaatti jiru. Warra nama kana wajjin immoo yeroo dabarsaa yaada qooddataa ture namni kun. Akka dokumentariin sun deebi'ee dalagameetiin uummata Itoophiyaatti hin mul'annee fi ija dura balleesse jechuudha. Amma nuti waa'een isaanis haafu waa'ee mana keenyaa keessatti yoo deebinu haaldureewwan abbaa irrummaa kan agarsiisan keessaa tokko waan akkasiiti. Okay. Abbaa seenaatti deebi'a. Maammoo Mazammartu ajjeefame. Maammoo Mazammararraatii Baaroo Tumsaatu ajjeefame. Yoon hin dogoggorre yoo wal keessa na jalaatiin hin laaqamne Jeneraal Taaddee Birruu ajjeefame. Jeneraal Taaddee Birruurraatii Tafarii Bantiitu ajjeefame. Tafarii Bantiirraatii nama Oromoo jajjabaa qabdu. Tafarii Bantiirraa gaafa gad dhufu Baaroo Tumsaa fi Hayilee Fidaatu yeroo tokkotti ajjeefame. Yerootti namoota baay'ee important ta'anii fi qabsoo Oromoo keessatti kan ta'an baay'ee baratan kana jala rukutaa deemuun kun maalidhaa kan jedhu tokko yeroo hin taa'ee yaadu Itoophiyaan innaa dinaat isa jedhu sanatu natti dhufa. Itoophiyaan innaa dinaat inni jedhu kuni namoota jajjabduu Oromoon qabdu kana ajjeesuudhaan qabsoo Oromoo kolaasuu natti fakkaata. Akkuma yeroo darbee Jawaar fa'aa, Baqqalaa fa'aa, Mararaa fa'aa bakka tokkotti fixuudhaaf turan dhimma Haacaaluu Hundeessaatiin wal qabatee jechaadha. Kanatu deema. Meeqadha kanarratti maal jettu sin? Kuni ifaadha bar. Nutu sirriitti Oromoon tokko ta'uu
dhimma tokkoo fi ilaalamu nuti nu batu malee jarri dhimma tokko nu ilaalu. Isaanii fi chaanaaliin oodha. Bareeda. Amantii kana hordofii sana hordofii godina kam jiraadhu eessa jiraadhu. Ati Oromoo taanaan siif isaan kan si ajjeesanis kan maal si godhanis Oromummaadhumaafi. Isaaniif warra Oromoo falmuu fi warra diina Oromoo fi kun bareechee galeera. Oromoof hin galle. Oromoodhaaf reefu kan dhimmi kun galaa jiru. Malee jarri dursanii beeku kan nu ajjeesanis kan maal godhanis Oromoodhumaaf. Oromoo gaafa ajjeeftu mootii warra keessaa beekan warra dhimma Oromoo sirrii gara fuulduratti Oromoo geggeessuu danda'anii yoo sana guutte baay'ee kollaabsi guutaadha. Kanaafiyyuu amma taqribantii warruma dargii warra Itoophiyaa kana keessa sadiifiyyuu. Warra kaan garuu warra itti fuuldura warra sirna Habashaa morman kana isa warra kana ajjin ilaaluun barbaachisaa miti. Warri sirna olaantummaa jaraa mormanii hunduma isaan tokko keenya beeku. Kanaaf kan isaan tarsiimoodhaan sagantaadhaan itti xiyyeeffatanii baay'ee ramadaniiti kan hojjetan. Kan keenya garuu akkasitti deemaa jiru yeroo baay'ee rakkinni jiru kan. Ammaaf kanuma jedhan yoo waan ofii keessanii fi itti dabaltan kanatu afee kan jettan yoo jiraate maal sa'aatiin keenya dheeratee fi sa'aatii gaggabaasnee fayyadamnee waan jettan waan gabaabduu tokko dubbadhaan waan gabaabduu dubbadhu maa inni sila akka obboleessi koo guutaan jedhe du'a Haacaaluu irraatii Oromoon fayyadamu jiru. Kun gaaffii hin qabu. Hin miidhame malee jechuudha. Qabsoo Oromoos hin miidhe. Garuu bu'aan inni fideeraa booddee kana kan jedhamaa jiru dura Oromoonii kan yaadaa ture inni kaan qabsoo nagaaniiti karaa nagaara deemnee filannoodhaan deemneetu gaaffii Oromoo deebisuu dandeenya jedhee yaada ture Oromoonii. Oromoon kaampii sana keessa ture amma achi deebi'ee mirgi Oromoo kan mulqamee qawweedhaan waan ta'eef gama sanatti deemuu qabna jedhee Oromoon hundumtuu wal duukaa hiriireera. Du'a Haacaaluu booddee yaadi kun Oromoon gama tokkotti akka deebi'u godhameera kan jedhan jechuuf ka'e malee du'a qaroo keenyaa, du'a goota keenyaa, du'a namni miliyoona tokko isa bakka bu'uu hin dandeenye nama kanaa irraatii Oromoon fayyadamu tokko iyyuu hin jiru. Gama sanaan malee. Inni tokko maa inni martichi barbaadu maa inni daagimmoo kun takkas jedhee yeroo ijoollummaa kootii sirba isaa dhaggeeffataa turre. Handhooleetti muramee harmaadhotii keenya calanqootti lola'ee dhiiga abbootii keenya gidaametti summiin dhuman firri keenya kan dirmate hin jiru kan dubbate hin jiru warri ollaa keenya jedhee kaabaa kibba silaalee bahaa dhiyaa silaalee Oromoon firan qabu yoo walii isaatii malee jedhee ammallee Oromoon walii isaa malee firan qabu. Lagaan amantiin maaliin kana waa'ee tokkummaa anis bane dhaadhee kaasee kan dhageessuu dhalbe sirba noogoo banaa faduu sirbaa turan ergaa sana dura dabarsitu karaa aadaa biraa faduu dabarsaa turan Islaama kiristaanaan nu addaan hin baanu tokkummaa jedhama ture. Haacaaluullee sana weeddiseera. Istiin har'as nuyi afaanuma qofaan tokkummaa jennee ammas waggaa 20 waggaa 30 booddee sana dubbachuun irra darbuu qabna. Wal malee fira kan qabne beekuu qabna. Waliif akka jirru qofa beekuu qabna. Mirgi keenya kan mulqame wal faana ta'uu waliin hundumaa waliin kan dhabe ta'uu jala murree eddii kana hubannee booda akkuma gooti keenya kun dhaamsa dabarfachaa ture hojiitti jijjiiruutu nu barbaachisa. Wal maree fira hin qabnu. Gumaa Haacaaluu barbaanne jenna. Amaanuel isa dheengadee barbaanne jenna. Gumaa Eebbisaa barbaanne jenna. Gumaa gootota Oromoo bakkaa bakkatti dhuman barbaanne jenna. Eessa barbaannaa? Eeyurraa barbaanna. Eeyutu nu fide. Eeyutu nu baasa. Namni nu baasu inni dabarsine qaama sadaffaatti dabarsine laannaa. Kanaafuu tokkoo keenyatu kana baafachuu qaba.
Kana baafachuuf immoo kaayyoon isaanii ifaaf gabaabaadha. Sanarra buunee tokkoof tokko taanee deemuu qabna. Hacaaluu immoo akka Hacaaluun raafuu akka raafuu miti. Raafuun gatii raafuu beektaa? Gaafa ganni ga'u gatiin isaa gadi bu'a. Yeroo bonaa immoo mi'oofti raafuun. Hacaaluun akkasitti gaafa waggaan isaa fayyuu gaafa waggaan iddootti wal geenye ji'oota bajjii keessa qofa Hacaaluu jechuun qabu. Yeroo hundaa waggaa guutuu sa'aatii 24 guutuu wal qabannee gama tokkoon yoo deemne Oromoon baay'ee irratti fayyadamuu qaba. Warri nama miliyoona 5 har'a maal gochaa jira? Karaa dippiloomaasii ilaali, karaa biyya keessaa ilaali, tokkummaa isaanii ilaali. Mootummaan biyya meeqaatti itti namnee dadhabe. Nuyi garuu kana jaalaa dhumaa jirra. Baay'ina keenyatu baay'eedha malee isaan argamuu dhabe malee kana jaalaa dhumaa jirra. Kanaafuu tokko taanee kutannee murannee kaane jennaan yeroo gabaabaa keessatti waan barbaade gochuu dandeenya. Oromoon tulluutti beeknaa fincaan illee fincaan isaallee diina isaa haxaa'ee baasaa jedhama miti. Callisinaan illee Oromoon callisuma sanaa illee muuduu danda'a. Garuu yaada tokkoon kaayyoo tokkoon ta'uutu jiraata yaada jedhu qaba. Egaa baay'ee galatoomaan isiniin jedha abbaa seenaa Arsadee. Sa'aatiin keenya baay'ee waan deemeef irratti dhimma Haacaaluu Hundeessaa duwwaa irratti kan nuti dubbanne dhimma seeraa fi heerri maal jedha waan lafatti qabatamaan immoo deemaa jiru yookaan argaa jiru maalidha kan jiru irratti kan dubbanne yeroo kan bira guyyaa gabaabduu keessatti dhimma abbaan seenaa eenyudha maal hojjechaa jiru seeruu irratti kun kitaaba ofirkaatii qabu obomboleettii 22 1 fi 2 akkasumas immoo imimmaan haadha obomboleettii egaa an ofii kootii dubbiseera dubbisaa kitaaba baay'ee kitaaba filatamaa kitaaba jaallatamaa ani kitaaba kana dubbisee amma fixutti irraatii waliin jenne kanaaf hundi keessaniyyuu dubbisaan isiniin jedha. Kitaabni isaanii inni lammaffaanii obomboleettiin lammaffaanis ni jira. Kan biraan immoo imimmaan haadhaa kan jedhu kitaaba dhimma Haacaaluu Hundeessaa irratti qophaa'ee fi dhimma waloo Oromoo irratti qophaa'ee yeroo gabaabduu keessatti biyya Faransaay magaalaa Paarisitti ni eebbisna. Akkasuma guutaanis waan garaagaraa wantoota baay'ee hojjechaa jira. Guutaan eenyusa jedhu irrattis yeroo kan biraa walitti deebinee dubbanne jechaadha. Har'a dhimma Haacaaluu irratti dubbanna kan jedhuun amma kana dubbachaa oollee guyyaa gabaabduu keessatti nu eeggadhaatii walitti deebinee dhimma kanaaf kan kana fakkaatan irratti dubbanna. Kana booda akka gargar hin banne asumaan waadaa isinii seenne akkasiin wanti jennaa guuta sa'aatiin baay'ee waan deemeef daqiiqaa 2 kan hin caalle. Jechuun goolabuun barbaanna. Sa'aatiin keenya deemee redduu baay'ee wanti jechuu barbaadu dhumarra nuti jechuun dhalli Oromoo tokko waan afaan Oromoo dubbatu qofaa miti. Waan waa'ee Oromoo uffatu qofaaf osoo hin taane keessoodhaan waa'ee kee yookaan immoo eenyummaa kee uffatanii adeemsa sirrii adeemuun Oromummaan akkamitti ilaallama, Oromoon akkamitti ilaallama, Oromoo jechuun jechuma qofaadha waan ibsamu qofuma artame jechuun nama kanarraa hubachuu danda'uudha qabna jechuudha. Kanaafiyyuu walumaa galatti kan jechuu barbaadu keessumaayyuu waa'ee dhimma Haacaaluu Hundeessaa wanti dubbatamee firiin jechootan bakkisa bu'u waan hin jirreef nuti bararraa nima jenna guyyarraa wanti ajandaan taane jiru Oromoodha. Garuu ajandaa kana Oromoon ajandeessuma qofa dhaadheessuma qofa osoo hin taane hadhaa inni itti dhabe kana waan inni itti darbe kana tokkummaadhaan bifa wal hubannoo qabnuuni amma namoonni baay'een kan walitti dhiyeessanii yoo laaltee tolu bachuudha qurraa'e Oromoo walitti qee wal argee garaa ofii walitti sadii gaafa wal hubata. Kanaaf ajandaa isaa kan hojiitti jijjiiruudha hojii idileessuudha malee ajandaadhuma qofa odeessuun sirrii akka hin taane gamanumaan uummata keenya Oromoo bal'aadhaaf uummanni keenya uummata qaaliidha. Oromoon uummata nagaati. Nagaa erga jaalanne gaarii erga jaalanne tokkummaa erga jaalanne nama kanaaf bakka qabnutti eenyummaanuu har'a Oromoon amantaan adda wal qoodataniin ilaalcha adda addaan qabaatu ilaalcha tokkummaadha akka inni jedhe sana faayidaan bakkee kanatti eenyummaanuu Haacaaluudha oo jedhu namni amantaa musliimaa hordofu tokko boo'ee inni akkas garaa hammaatu argita kan ortodoksii kaatolikii protestaantii garaa hammaatee namni boo'u argita jechuudha. Haacaaluu keessatti dhimmi qabiyyee isaa dhimma
ijoo akka ta'e Oromoon baree hubatee jira waan ta'eef gara kanaan uummata keenya baay'ee sin jaalanna. Egaa anilleen immoo tuukaa argitee milkoo Orootuubiidha. Yuutuubiin kiyyas illee immoo Soonan Abdii miidiyaadha. Egaa atis immoo miidiyaa keetii irratti fiddeetiin walitti nu qabdee yaada keenya yaada akkanaa dhiyeeffadhaa hoottaa wajjin baranne jechuu keetiif guddaa galatoomi ulfaadhu sin jenna. Akkanumaan itti fufnee walitti dhufnee waan Oromoo ilaallatu dhimma Oromoo madaalu kamuu irratti ni mari'anna. Ati naamboon nagaa isa wajjillee immoo hiree qabaadhee bakkee kanadha. Taa'ee tumaanuyyuu haasa'uu waan guddaadha. Kanaaf kanammoo nama ta'uu kootti caalaa osoo hin taane wallaalummaas abjuu gaarii qabu eessa akkasi geessu baruun kanumarraafuu ifaadha. Guddaa galatooma hedduun isin jaalannaa nagaatti. Baay'ee galatoomaan isin jaalachuma keessaniin iyyuu waamicha koo kabajanii bakka kanatti waan argamtanii fi yeroo ta'anitti immoo kana caalaa bal'isne akka dubbannu asumaan waadaa seenna dhimma Oromoo irratti Oromoon guyyaatti tunteen torbeetti waan haaraa qabannee uummata keenyaatiif akka deebinu asumaan waadaa seenna. Egaa koominitii Oromootii fi qeerroota qeelloo bilisummaa Oromoo biyya Faransaay kan sagantaa kaleessaa akkas bareedu kana qopheessanis immoo maqaa miidiyaa keenyaatiin gadi fageessanii jabeessanii galateeffachuu barbaanna. Viidiyoon kan isaanis guutummaatti waraabamee jira waan ta'eef miidiyaa keenya irranii keenyaa fi kanaaf kabajamtootaa fi hordoftoota ilmaan Oromoo hundumti keessaniyyuu galatoomaa isiniin jecha wallee Hacaaluu kanaan sagantaa keenya goolamne sagantaa kan biraan ammoo walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Nagaatti galatooma. Oi abbaa seenaa. Baddaa sodaatila. Bareedaadha. Oh la 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 la.